السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح يا حسن الحمد لله نسنا خوتي الراس مو فيديو gabaabduu takka isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. Gabaabduu akka keessa turtan jechuudha fi kanaaf immoo barnoonni keenya ka'arraa immoo akkaataa majjaana shari'aa zeen irratti majjaana biyyaa godhatanii biyya dubbisuu dandeessan akkuma shari'aa moobaayilii sawaadhaa jechuudha. Zeenis majjaana hidhattanii biyya dubbisuu itti dandeessan isin barsiisuu dhufe jechuudha. Warri immoo duraanii maatii keenya taatanii jirtanii baga nagaan na eegdanii isiniin ja'a. Warri immoo haaree dhuftanii baga nagaan dhuftanii maatii keenyatti dabalamtanii isiniin janna. Akka barnoonni keenya yeroo nuti asii gadhiifne viidiyoon yeroodhaan isin bira gahu immoo sabskraayibii laayik sheer godhaa isiniin janna. Warri immoo duraanii viidiyoo sheer godhaa jirtanii abala osoo hin jannetti hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Viidiyoo nama hedduutu sheer godhaa jirtanii. Kanaaf hedduu galatoomaa akkasuma illee sheer godhaa isiniin jaa viidiyoo nama barbaada nama saayiban keessan hundaafu sheer godhaa isiniin jaa viidiyoo immoo hamma xumuraa daawwadha. Hamma xumuraa yoo daawwattan immoo anaafillee isiniifillee wanni barnoonni viidiyoo san keessatti baratamu hamma xumuraa daawwannan immoo sirriitti isiniif gala. Kanaaf immoo viidiyoo hamma xumuraa daawwadhaa anaafillee akkasuma jechuudha. Daqiiqaa takkaaf seentanii keessaa baatanis daqiiqaa takka hin faayidaan hin jirtu jechuudha. Kanaaf mee amma karaa barnoota keenyaa achi dabarraa yeroo isin irratti hin gubu akkaataa itti shari'aa majjaanaa biyya ittiin haasofnu hidhachuu dandeenyu shari'aa zeen irratti fakkeenyaaf foonoo kanarra dhufneeti foonoo kanarratti dhooyna jechuudha. Foonoo kana ni beektanii eega asirratti dhooyne kunoo bakka lakkoofsa kanarratti kanatti asirratti nama goonee barreessina urjii gooneeti 959 salaala kana goonee dawwalla jechuudha. Dawwalla akkanatti dawwalla jechuudha. Urjii 959 eega goonee dawwalle kun haala kanaan nu dhufa eega kanatti nu dhufe ammas bakka kanaa onoo bakka waatti barreessicha waan kana gadhootaniiti lakkoofsa 3 bakka kanatti barreessitan. Eegasii kun hojii kanarra kaansilii fi seendiitu jira. Seendii hajoo kanarratti dhooytan. Eegasii kun ammoo haala kanaan fide jechuudha lakkoofsa. Gisee akkanatti fidee ammallee deebitaniiti lakkoofsa 2 filattan. Lakkoofsa 2 akkana gadhootanii lakkoofsa 2 asirratti barreessitan. Taraa dura lakkoofsa 3 barreessitan. Deebitaniiti lammata ammaa sugguu lakkoofsa takka hanga afurii isinii fide lakkoofsa 2 barreessitan jechuudha. Sirriitti hubadhaa salphaadha. Kanaaf eega akkasitti lakkoofsa 2 asirratti barreessan ammas deebitanii seendii akkuma reeffasan seendii asirra seendii kanarratti dhooytan. Eegasii kunoo akkanatti dhufa koodii itti guutii ja'a koodii gartee biyya dubbisuu barbaaddanii majjaana biyya hidhachuu barbaaddanii sanii itti guutaa ja'a fakkeenyaaf koodii Itoophiyaa jechuudha. 2 akkana gadhooytanii 25 takka gootan jechuudha. Duwwaa irraa dhiiftan. Duwwaa irraa dhiiftanii 25 takka 9 sittin gootan amma nuti guuniif biyya dubbisuu deemnu duwwaa 25 19 goonaan 19 dhiistanii 9 dhiistanii takka qofa gootan 25 takka gootan jechuudha. Akkuma barreessa kanatti akkana barreessan jechuudha. 2 5 takka 25 takka jechuudha. Bakka kanatti kan daganne akkaataa majjaanni isiniif hidhama booda akkaataa itti majjaa hidhattan isiniif hidhe jechuudha. Egaa kanatti koodii kanatti barreessitanii kunoo asitti gad dhuftaniiti seendii kanarratti dhooytan ammallee kaansilii dhiistanii seendii irratti dhooytan. Kunoo eegasii haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Tokkoffarratti miniitii 200 jechuudha. Guyyaa 30f qarshii 100 fi riyaala 150 hidhattan jechuudha. Hamma guyyaa 30 sanii riyaalii 150 yoo hidhattanii miniitii 200 jechuudha. Isin qusannaan ammoo isiniif eega jechuudha. Hanga ji'a isinirraa hin baafatu. Ammallee lammaffarratti miniitii 100 fi 20 jechuudha. Torbaan tokko hanga torbaan tokko isiniif tura jechuudha. Guyyaa 7 jechuudha. Riyaala 100 itti naqattanii hidhattan jechuudha. Sadaffarratti immoo miniitii 50 guyyaa 3f qarshii 50 hidhattan jechuudha. Qarshii 50 itti naqattanii jechuudha rasiida. Kanaaf immoo gaa tokkoffarraa kun amma 150 itti naqattanii ilaa baatiidha. Xixiqqeeffannaan isiniif tura jechuudha. Yoo biyya dubbisuu barbaaddan 150 sanii ol caalaa fixxan jechuudha. Yommuu rasiidaan majjaana godhatanii 200 kana xiqqoon qusattanii haasofsiistanii taate ammoo hedduu isiniif bareedaadha. Kanaaf immoo mee fakkeenyaaf amma ani haayisaa illee qabu isinitti agarsiisuudhaaf akkana gadheetiin lakkoofsa 3 miniitii 50 guyyaa 3 fi kan qarshii 50 kanarratti dhaha jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii 50 haayisaa qaba haa ta'u 50 hidhachuu barbaada haa ta'u
sadii lakkoofsa sadiin barreessa. Isin amma yoo dhibbaa tokkoffaarra qabaatii kan barbaaddan lakkoofsa tokkoffaa kana dhooytan jechuudha. Guyyaa torbaa kan barbaadan lakkoofsa lama asirratti barreessitan. Guyyaa sadii yoo barbaadan immoo lakkoofsa sadii asirratti barreessitan jechuudha. Kanaaf immoo ani fakkeenyaa fi guyyaa sadii kana sadaffaarra jira waan ta'eef lakkoofsa sadeen fuula duraa kana gartanii lakkoofsa kanaan sadii asirratti barreessa. Egaa lakkoofsa sadii barreesse seendii kanarratti hidhaa jechuudha. Isinis haaluma saniini. Kan irratti hidhachuu barbaadan irratti kanaafuu akkana naa fidii keessaa hin qabdu naan jechaa jira jechuudha. Keessaa hin qabdu jechaa jira. Kanaaf immoo haala saniin eega hidhattanii booda akkasitti kan barbaadan irratti hidhannaan maaraasiidha keessaa qabaannaan isin ammoo qaxxeetuma isinii fidhan jechuudha. Nama keessaa hin qabu. Kanaaf jechuudha akkasitti hidhattaniin booda as dhuftaniituma lakkoofsa itti bilbiluu barbaadan san itti naqattanii dawwaluu qofa jechuudha. Kanaaf haala saniini majjaana biyyaa ittiin dubbistan hidhachuu dandeessanii waan hangammaan na wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin ja'a. Viidiyoo hamma xumuraa daawwadhaa. Komentii immoo barreessuu hin dagatinaa. Komentiin anaafis na fayyadaa isinillee akkasuma. Kanaaf komentii barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo sheer godhaa hamma xumuraa daawwadhaa isiniin ja'a. Hamma viidiyoo dhuftu walitti dachaanutti nagaan naaf tura.